Addunyaa kanatti yeroo lamaan deebitu takkuma jiraattee dabarte garuu ashaaraan kee maali? Ilmi namaa kamuu siidaa yaadannoo lafa kanarraa qaba. Gariin taphataa chaampiyoonaatii galii biyya isaaf laata. Gariin ammoo atileetiidhaa addunyaarra naannawa. Kaan ammoo saayintistiidha waa kalaqaa sammuu ilma namaa keessa jiraata. Xiqqaatus guddatus namni kamuu siidaa yaadannoo isaa qaba. Yookaan akka addunyaatti beekamaa, yookaan akka biyyaatti beekama, yookaan akka saba isaatti beekama, yookaan gosa isaa keessatti beekama. Kana ta'uu baatuu maatii fi ollaa isaa keessatti beekama. Atoo kana keessaa isa kam qabda? Ashaaraan kee inni guddaan maatii fi miskiina ollaa keetii biratti ta'uu qaba. Rakkataa ollaa keetii yoo gargaarte, maatii kan kee yoo gammachiiste, fuula gammachuutiin yoo isaanitti baate, ija mararteetiin yoo isaan laalte, ashaaraan gaariin maqaa keetii ilmaan kee dhufuuf ta'a. Dhiira haadha manaa isaa yookaan fireendii isaatti naafuuf na dhagaye obboleessoo. Bultiin harka rabbiiti. Sammuu kee maa dhiphista? Itti dhiisi dhimma siiti. Yoo rabbiin qooda kee godhe eessayyuu hin naqxu. Yoo rabbi hiree kee hin godhin ammoo hidhanullee hin teessu. Si jaallatti taanaan kan keeti taanaan eessayyuu hin naqxu mataa of hin dhukkubsin. Dantaa dhabii itti dhiisi. Dhiirti si qofas miti. Shamarran isii qofas miti. Fardis kunootii dirreen kunootiidha namtichi. Jaallattu haa teessu jibbitutti dhiiftu atis hiree kan kennabdu. Jaalaltii fi bultiin nama kamuu hiree rabbiiti malee waan ati murteeffattee miti. Nam lama kan waan gurguddaa sii ta'e kanati ammallee galata sanii ofirraa kafaltee fixuu hin dandeenye. Isaan kanan si yaadachiisa. Tokkoffaan rabbii keeti. Kanati dur hin jirre tolchee si argamsiisa. Fakkeenyaaf umriin kee waggaa 25 yoo ta'e waggaa 25 dura eessa turte? Umriin kan kee waggaa 30 yoo ta'e waggaa 35 dura, waggaa 40 dura bakka kamiin turte? Hin jirtu bara. Namni waa'ee keetuu beeku hin jiru. Namni dhufaatii kee eeges hin jiru. Namni maqaa keellee beeku hin jiru. Dhabama san keessaa isa si argamsiise. Inni lammataan ammoo haadha keeti. Ji'a 9 garaatti si baatte. Ati umurii kan kee yoo kenniteef, yoo lubbuu keetiin illee duutee isiidhaaf kafalte, jireenya kee qabdu yoo isiidhaa kennite, galanni ati isiidhaaf galchuu hin dandeenye. Guyyaa ati dhalatte san dhukkubbii guyyaa miixuu ciniinfuu san umurii kan kee guutuu yoo isiidhaa kennitillee kafaltee fixuu hin dandeessu. Kanaaf haati kee daawwitiidha ija kee duraan fuudhin.